Uummati Oromoo aadaa guddaa qaba. Aadaa safuu dilbii waraabameen dhumne eenyummaa isaa kan agarsiisu, tokkummaa isaa kan agarsiisu, guddummaa isaa kan agarsiisu, hayyummaa isaa kan agarsiisu, diimokiraasummaa isaa kan agarsiisu baay'ee qaba. Aadaaf duudhaa guddaan inni qabu kun obbira dabree kan biraa akka ofitti hawwatu, kan biraa akka ofitti dabalatu, ofitti dabalee ofiisaadhaan waliin jiraachuu qofaa miti kan biraa waliin muufiif komii malee akka jiraatu humna ta'ee fi gargaaraa turee jira. Jidduudhaan garuu adaduma sirni gadaa keenya dadhabaatii deemu, adaduma nuti addaan fagaachaatii deemnu, adaduma nu tokkummaa keenya laaffisaatii deemnu, warri tokkummaa keenya hin barbaanne, warri cimina keenya hin barbaanne, warri cehuu keenya hin barbaanne, aadaan kun akka inni laafuu danda'u, duudhaan kun akka inni laafuu danda'u. Inni kan ta'ee fi aadaaf duudhaa keenyatu laafe. Inni kan ta'ee fi aadaaf duudhaa keenyatu dadhabe. Aadaaf duudhaan keenya dadhabuun isaa immoo tokkummaa keenya dadhabsiise. Warri tokkummaa hin qabne, warri waliigaltee hin qabne, guddaa ta'ee salphata waan ta'eef aadaan keenya dadhabuun akka nuti xiqqaatti lakkaa'amnu nu taasisee turee jira. Har'a garuu gatii ilmaan saba kanaa, ilmaan gudeeda saba kanaatii ba'an kaffalaniin sabaaf sablammii hirmaachisanii warri kaleessa nu cabse lammata deebi'ee nu cabsuu akka hin dandeenyetti, bakkeetti cabne sanitti immoo nuti deebi'uu akka hin dandeenyetti, bakkeen itti cabne aadaa keenyatu cabe, bakkeen itti cabne safuu keenyatu cabe, safuu keenyaaf aadaa keenya kaleessa cabee ittiin cabne sanatti akka hin deebinetti aadaaf safuun keenya akka inni cimuu danda'u mootummaan keenya karaa adda addaatiin uummanni Oromoo aadaa isaa irratti akka hojjetu carraa uumee hojjetamaatti jira. Magaala Hoolotaa keessatti ayyaanni masqalaa waggaa waggaadhaan hin guubamu. Aadaan keenya deebi'aa jira. Aadaan keenya bakkatti deebi'aa jira. Aadaan keenya bakkatti deebi'uu isaatiin immoo wal dhagahaa jirra. Wal dhaga'uu keenyaan immoo tokkoomaa jirra. Daamaraan har'a ibsinu, ibsaan har'a ibsinu abdii ibsuudha. Bara moofaa xumurree, bara moofaa keessatti dadhabbiiwwan adda addaa, wal muufii adda addaa, walitti bu'iinsa adda addaa, kana malee waldhaansoo jireenyaa bara dulloomaa kana keessatti gaggeessati turre, bara itti xumurree bara haaraadhaaf qophoofnudha. Bara haaraa kanaaf uummati Oromoo masqala ganna xumuraa kana kan kabajatuuf, kan inni kabajatuuf dukkanni kun darbee, dukkanni yeroo qofaa miti, dukkanni duumessicha qofaa miti, dukkanni waldhaansoo bara kana keessatti dabarsine hunda dabarsinee barri itti aanu kun bara ifaati, bara abdiiti, bara moo'ichaati, bara injifannooti. Injifannoo immoo argachuun kan danda'amu, ifa argachuun kan danda'amu yoo abdii qabaanne qofa jedhee abdii eeggachuudhaaf abdiidhaan ifaa qobsiisaa jechaadha. Kanaaf har'aas jirru mootummaan keenya haaromsa aadaa jedhee aadaan keenya akka cimuu danda'u akka sila siniin jedhan akka duubatti hin deebine karaa adda addaatiin hojjechaa jira. Isa mootummaan hojjetuu fi isa abbootiin gadaa keenya hojjetan walitti finnee duudhaa keenya akka cimsinu, barattaanuuf immoo tokkoon keenya karoorfannee barichi akka inni ifa ta'uu danda'u akka hojjennu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu, guxinnaa nu haa guddisu, guddaa nurraa haa bulchu. Kunoo daamaraa dhaabbanne masqala Oromooti. Masqala Oromoo kana nu ga'e bara gareetinis nu haa ga'u. Ajee yaa waaqa gurraacha garaa gara baallee immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqatu lama sadeeni nagaan rabbi galanna haa ga'u. Egaa leele. Nagaa nama waaqni lafaa nagaa, lafti namaa nagaa, namni walii nagaa. An nagaan oolle nagaan nu haa bulchu, irraa gora nu haa oolchu, doggora nu haa oolchu. Masqalli masqala milkii nu haa ta'u. Ajee yaa waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa liimuu garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqayyo nagaan oolle nagaan nu bulchi. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u, soree gururiin haa roobu. Afaan keenya tokko haa godhu, waan roobaa caaman nu haa fidu, waan rooba keessa jibban nu haa baasu, waan rooba keessa jibban nu haa baasu. Waaqa saglan Booranaa waaqa yaa'ii shananii
waaqa tuulama sadanii waaqa caffee odaa nabee waaqa tumaa sadanii waaqa galanni si haa ga'u galanni si haa ga'u oromoon nagaa ta'u biyyi nagaa ta'u hambulchu nagaa dubbatu annageeffatu nagaa dhaga'u gurri haa dhaga'u afaan nagaa dubbatu nageenya ititu ititee nagaa buutu. Yaalamtsaa Taklamaaram jedhama jiraattu galgal kuyyuuti. Iyyoora masqalama keenyatti kabajuu dhuftanii baay'ee gammannee nuti kan hojjennu waan hundumaa jechuun caccabsaan hojjenna cukkoon hojjenna laanteetan hojjenna dhangaa oromoo tokko hin dhiisne hundumaa hojjenne kun asitti hin mul'ata. Ijoollummaa kiyyaa'e baay'een gammadaa ture. Daamaraa gubbaatti xaafii diimaa tolchanii baasanii daara keessatti godhanii achuma boordeedhaa faa marqaa faa achitti gaafa saatii yeroo duuba immoo warri dhiiraa buksii deemu. Buksii jedhama achi deemu. Ijoolleen achumatti gadi baanee namni tokko mana taa'u gaafa masqala. Baanee karaa daamotii bukkee teenyaa achi sirbaa oollee. Isumarraan barree sirbaan mayyuumti baay'ee gammanna baay'ee sirbina. Kun oqee keenyatti nu sirbitanii ulfaadhaa gammada nagaan galaa jenna. Mokonnin Mulunayin jedhama jiraata bulchiinsa magaalaa hoolotaa ganda galgal kuyyuu. Duraan irraafatamee tureeyyuu masoobiin qaqaa fudhatee agangilii hunda ganneeyyuu amma immoo aadaa keenya mootummaa amma kanaa tolu isaaniif kaafnee anis kinoo guyyaa irraa kana masqala tan durii irraafatame har'a nu yaadachiiftanii mootummaa kanaa galannaa ga'u itti amma masqala kana nuree duraan daganneeyyuu amma goommana affeellee caccabsaa goonee aannan muudaa dhadhaa goonee akkuma jiru hundumaayyuu qopheessinee laanteen irree nafne qoriin irree nafne hundumaa goonee qopheessinee kinoo uummanni nu biratti dhufee taphatee dhiichisee masqala ta'uusaa beeksisee jira. Namni